Gizee biyya keenya jirru hoogganaa qabna. Hoogganaan keenya haadha abbaa yoo bultii ijaarrannee jiraanne abbaa manaa keenya sani. Isaaniin hoogganamneet wanta tokko yoo jedhamne isaaniin mari'anneet yoo ta'e ni ta'a yoo hin taane hin ta'u jedhanii kan nutti himan isaan ture. Isaan irra ceenee waan barbaanne gochuu hin dandeenye. Egaa har'a immoo kophaa keenya jirra. Biyya ormaa jirra. Hoogganaan keenya mataa keenya. Sammuu keenya yoo ofii keenya of hin hoogganne amma namoota nu hoogganan yeroo nuti itti barbaanne sanitti of biratti argachuu hin dandeenye. Kanaafuu maal gochuu qabname? Egaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni na jabeessartan guddaa galatoomaa ulfaadha isiniin jedha. Asumarraa madaam qimamoochin jechuudha. Yoo danda'amaa ta'e warroonni mana madaamii jirtanii, firii jiraattanii, intarneeta qabaattanii, bilbila of harkaa qabdanii haga dandeechanii yoo ta'e yuutuub chaanaalii banadhaa. Asittillee yoo si fayyaduu baate biyyatti si fayyaduu danda'a jechuudha. Egaa asumarraan gara viidiyoon sin qabadhee isinii fideettaa isin dabarsa. Inni nan isin qabadhee as gara keessan dhufee guyyaa har'aa madaam qimamoch hundi keessanuu jechuudha si fayyaduu danda'a. Anas na fayyada jechuudha. Wantoota ofii kiyya na fayyadu gara keessanis nan dabarsa. Egaa isaan keessaa inni tokko biyya ormaa kanatti nuti ofii keenya of taanee of dandeenya jiraanna jechuudha. Gizee biyya keenya jirru, gizee haadhaaf abbaa keenya bira jirru, gizee yookaan heerumnee abbaa manaa keenya bira jirru hooggantoota yookaan immoo mari'attoota qabna jechuudha. Gizee haadhaaf abbaa keenya bira jirru wanta tokko yoo jedhamne haadhaaf abbaa keenya, maatii keenya, obbolaa keenya mari'annee yoo wanti sun ta'e ni raawwanna. Maatii faamiliidhaan mari'annee wanti sun waan hin taane yoo ta'e ni dhiifna jechuudha. Akkasumas yoo heerumnee abbaa manaa keenya bira jiraannes abbaa manaa keenyan yoo mari'annee anii fi abbaan manaa keenya sun waan irratti walii gallisan goonaa jechuudha. Egaa har'a immoo biyya ormaa jirra, biyya alagaa jirra jechuudha. Nama wajjin haasofnu qabnu, nama wajjin mari'annu qabnu. Warra biyyaatitti yeroo nu dawwalanii itti haasofne waa'ee garaa keenyaa wanta keenya keessa keenya jiru guutumatti haasofnee xumuruu hin dandeenye. Wantoota atamtamaan nu mudachuu danda'an tokko nama atamtamaan biratti arganne mariisisuu hin dandeenye. Kanaafuu maal goona ree wantoota akkasii yeroo ammaa kana kan nuti of dandeenye waa hundaan of dandeenye waa hundaan namoota of hoogganaa jirrudha. Waa hundaan of hoogganaa jirra. Kanaafuu wantoota nu miidhanii fi wantoota nu miinillee sammuu keenyaa fi keessa keenyaan of hoogganna jechuudha. Kamtu nu miidha, kamtu nu miine jenneellee ofii keenya qofaan adda baasnee beekna jechuudha. Kana yoo isiniin jedhu yeroo tokko miidiyaa kanarratti illee namni gargaaruu qabnuu fi namni gargaaramuu qabne adda baasnee beekuu qabna. Nuti biyya ormaa kan dhufne yeroo kanatti kan baratee barumsa fixumuree gara biyya ormaa dhufneeti baay'ata. Akkasumas immoo barannee leenjinee eebbifamnee hojiin mootummaa suni bakka nu yaadne saniin nu gahuu didee qallabaa fi mana kiraa bira nu dabarsuu didee kan biyya ormaa dhufne har'a kushiinaa madaamii keessa dhaabbannee shinti beetii gandaa dhiqaa jiru hedduutu jira jechuudha. Mee warroonni dippiloomadhaan eebbifamtanii hojii qabattanii isa keessaa baatanii kushiinaa madaamii keessa dhaabbachaa jirtan amma hin jirtanii sirriitti jirtu jechuudha. Isaan keessaa Itoophiyaa keessatti jireenyi hojjetaa mootummaa ta'anii jireenyi jijjiiramuu dadhabne gara biyya ormaa dhufne jechuudha. Isaan keessaa anis immoo barattuu kutaa 10 xumuree naman biyya ormaa dhufeedha. Haa ta'utii garuu yeroon biyya koo jiru gizeen barumsa koo baradhu gizeen maatii koo irra jiru sanii maatii kootiitu na hoogganaa. Maatii kiyyaanan hoogganamee wantoota na dhibus, wantoota na rakkisus, wantoota natti tolus maatii kootiin mari'adhee naman raawwachaa turedha. Har'a garuu kushiinaa keessatti namni takka na cinaan jiru gara na laalu kophaa kiyyan jira. Yeroo kana maal gochuun qaba? Sababni kushiinaa madaamii keessa dhaabbachaa jiruuf maali? Sa'aatii kanatti kushiinaa madaamii keessa dhaabbadhee maalan gochaara? Shintibeetii gandaa kan namni tokko udaan isaatti hagee isa san jala deemee dhiqu kana maafan dhiqaa? Qoshaashaa gandaa maafan xaragaa? Xuraahaa gandaa maafan miicca? Uffata isaanii uffatanii xureechanii gizee baasanii nutti kennasan giddiidhaan
jaalanneeti miti. Dirqama keessatti uffata biyya kanaa Saawud Arabiyaa warroonni dhiirri uffatee uffata adii kana namatti kennan miicuun isaa baay'ee nama jibbisiisa dhugaatiin itti hima jechuudha. Maali waan jiroo dubbanne hin duuna? Na isa san hunda miiccina jechuudha. Odoo garuu asala maashinii ta'uu baate maal akka taanu rabbitu beeka jechuudha. Inni galee kana hojjechaa jirra. Kushiinaa madaamii keessa teechanii amma samuuna darbee miidiyaa kanarratti wanti deemaa jiru maalidhaa? Ijoolleen cidha godhatanii jiru. Abiriishiin daroottaa kan jedhaman cidha godhatanii jiru. Garuu gurubbii hidhaniiti gurubbii kanaanii sargii isaanii irratti sapiraayizii godhuu warqii diinaara 4,000 bituu fi akkasumas Dubaayii fiduu waan isaan barbaadan godhuuf jechuudha. Mi'as Itoophiyaa galaati warroonni akkas gootan suni dhaqaame akka nagaa waaqayyoo sin gaafatan ilaaltu. Eenyummaa keenyan akkasin beekan ilaaltu. Kan asitti biyya ormaa dhufte kan jireenya mataa ofii dadhabdeetu jijjiiramuu dadhabdee biyya ormaa dhufteetu har'a namaaf ofiif bar namni cittoo ofii odoon hooqqatiin cittoo namaa hooquu hin danda'u. Wanni beekuu qabdan. Cittoo ofii odoon hooqqatiin amma cittoon tokko na nyaata kiyya sana odoon hooqqatiin nam tokko dhufee odoon haa hooqinaan jedhe kiyyaa na nyaata akkamitan kan namaa hooqa. Akkasitti beekuu qabda. Innaa ofii keechanii osoo hin dhaabbatin ofii keechanii kaayyoo manaa baataniif osoo hin godhatin nama gargaaruuf hin fiigina. Gaafa kuftan unkaan nama miidiyaa miti namoonni si dhalanu haatiif abbaan keetu si jibbu jechuudha. Biyya ormaa taa'aa baate malee bu'aan ishii maalidha sin jedhu jechuudha. Umurii lakkoofsisuu qofa biyya ormaatitti bu'aan qabu. Waggaa 10 taa'ee, waggaa 12 taa'ee, waggaa 8 taa'ee, waggaa 13 taa'ee turgumii hin qabu. Waggaa 13 kana keessatti maalan hojjedhe? Waggaa 8 kana keessatti maalan hojjedhe? Gaafii of gaafachuu qabdu. Karoora baafachuu qabdu. Waggaa har'aa barana waan kana gochuun qaba. Eger immoo waan kana gochuuf dabalachuun qaba. Zim jedhanii waggaa waggaadhaan dabalatanii taa'uu miti bara. Waggaa waggaadhaan waan biyyaa baate san hojjechuu qabda. Waan biyyaa baate san galmaayyoo geeche gara biyya keetii xaqallalamuu qabda. Birri tirfiin barbaadin maallaqa harkatti haccaqachuun bu'aan qabu. Garuu kan hojjette san bu'aarra yoo oolfatte as taa'ee kanan godha sanan godha kanan godhan jedhin kallattiidhaan waan tokko godhattee kaayyoo manaasii baase san yoo raawwattee jette kan hafe biyyatti hojjetanii of jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu namoota miidiyaa kanarra taa'an hundaaf namoonni miidiyaarra na gargaaraa jedhe hundi rakkateetii miti beekaa. Rakkateetii miti kan sobee gargaaramuu barbaadu jira. Kanaaf amma ijoollee fayyaa qaban ijoollee hojjetatanii maallaqa argachaa jiran maallaqni itti nam'ee waan ta'a wallaalaniif nama fayyaa guutuu qabu nama harkaaf luka qabu nama ija qabu nama laaluu danda'u tokko mana arabaa jechuun kushiinaa madaamii dhiqaa nan gargaara gaafa jettu waaqni kun maal siin jedha. Namni gargaaramuu qabu yoo ta'es akka kiyyaatti akka mataa kiyyaatti jechuudha. Namni nani gargaaris nama hin gargaarre hin jiru. Nama baay'een gargaara. Nama akkamiin gargaara? Nama hojjetachuu hin dandeenye, nama harka hin qabne, nama miila hin qabne, nama ijaan hin argine, nama akkasii yoon arge nan gargaara ammallee. Yoon gargaaru immoo waan qabu muluutti calleechuu miti. Waan hambaatirraa argadhurraa yaani ruubii kan ta'u nan gargaara jechuudha. Waan humni kiyya na danda'e. Malee waggaa tokko guutu na gargaarsa namaatitti fixuun qabu. Fixuun qabu. Waan illee natti dhaaru kana. Akkasitti beekaa obboloota koo. Kanaafuu gola madaamii keessa teechanii shintibeetii madaamii dhiqaa warroonni ilaalcha ofii mataa keechanii hin qabne boru gaafa mana madaamiitii ba'e boru gaafan kushiinaa madaamii kana gadhiisee ba'e maalan ta'a jedhaa yaadaa. Kushiinaa madaamii keessatti hanga keessa jirtuu fi hanga keessatti hojjettu qofa mindaa argatta. Gaafa tokko jettee guyyaa keessaa shaanxaa kee xaqallalattee har'a galgalan baraara jettee sanirraa mindaan mana madaamii sirraa dhaabbata. Gaafa sanirraan duwwaa taata. Biyya galtee odoo ji'an guutiin awaarri sirra garagaree namummaa keechaa baatee saree fakkaattee waan ittiin biyya ormaa kanaa deebitu dhabdee mana liqaa mana meeqa dhaxxee si dhooggatanii rakkattee boochee ijoollee baay'ee akkana ta'e. Siifin oolu yoo har'a of hin ilaalini
yoo har'a maallaqa karooratti hin baasinii fi siif hin oolu. Rifeensa keetti qibaatii bittu dhabdeet injiraansitti duudaa jechuudha. Biyya ormaa hojjette. Gaafa kana taatu immoo jireenyi guutumaan guututti si jibbisiisa. Kanaaf har'aa maal gochuun qaba? Jalqaba ofii ta'a baqa of gargaaraa. Kan biyyaa baataniif of gargaaruuf. Jalqaba of gargaaraa. Osoo dhukkubsattanii mana yaalaa seentanii namni sin gargaaru hin jiru. Dhugaan sinitti maal? Argaa jirra. Namni siniif himamu hin jiru. Yoo duutan reeffi keechan hin galu. Kanaaf adaraa keessan gola madaamii keessa yoo jirtanii namni yaa akkatti biyyaa boo beekas malee maal akka ta'u hin beekani. Garuu akkasittuu immoo haa maatiin kee haa badaas ta'u haa gaaris ta'u waan argattu isaa yoo kara maatiitiin dhufte maatuma keetitti erge. Yoo galtes maatii keetirra kabajaa argatta. Yoo asitti bittinneechaa baate gaafa galtes kabajaan argattu. Ciao haalli qalbii. Kana viidiyoon irraa ni qabadee dhufe kana fakkaata. Turtiin wajjin qotaniif ulfaadhaa galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u.